Boqotu sagatenya maaliif? Suuraa kanaa fi waa barbaadaate amma yeroo hin Qotu afaan kaatti bar. amma salaataa ol qabachuu dhiiseetiin jira dabana kana Maaliif ta'u horiyaa oruma kana jechaa fi fiiga Aba. horii kana qonkoo kana dura guureetiin jimaa taatu kana waa takka maallaqa xiqqees takka bituma kana laal irrumaa qamaaniituma Oromoo bichaatu maallaqa bitaare. Oromoo bichaa maallaqa bitaare. horii malee jimaani dhiisee bunni taatu kaa qonfare kana laal jalaa kaafuu dhiifneeti akkanatti kunoo firraa dhiifnee qarshii takka bitu akkasitti zabana ammaa kana dubbiin ni jajjabaatte Oromoo irratti isin harkaa galte. horumarra nu harkaa deebitee meera abbaddu dura darbineeti akkasitti gattee nyaara biyyee Aboo hoggattenya sa? Hoggattenya amma laalama horii kanaan ijoollee maatii jiraachisu jirre malee laal dachii taatu dhaluun dhiiftee amma bakulee dhaabeeti laa ijoollee meeqa taatu laa yaalatti laa ertaa naasiroo karan kutaree kana naasir keessanii moojjiin gattaa gaadiddeeti. Naasir asiin achi kuteemee waan inni dalagu ilaalla walumaanuu miti miiyyoo bakulee na ta'e isin goosanii gartuu laa miiyyoo tana akkam tana seete Amma diboota akkanaatu meeqa fiidii Tumo, ati gahuruma re jira beita jimarra. Akana tu namman tana kuma di jam ko de sampado. Male wata kam betu ma. Boko da fadi yadda kan maho fallai ta bo da le. Kan mari jira ga mati ku dignami. Arki ne tuftu da kalle da Arshi sumoni nduftu jimam bitamu bunam bitamu. Wani takka wani karkin tun in uftuma wata. Jireenyi ma kenya lubbu Baatu jimaa isini raaka be guramu. Zabani durani kun zabani durani keessatti islaam jimaan lanti kisani deema zabana ammaa taraa kanatti mootummaan zabana kanaan innummaanu haalkumaanu qaba eegee irra horii laa bakulumaan jiraachuu jira kunoo dachiin taatu diimina tana waan takka faayidaan nu dhufte hin jirtu eegee inni irra horii laa bakka nuti harkumarraa karaa afaaniitti woma nyaannee woma dhiifnee hojii wallaallee akkana kunoo boqorree fi yaa'u jira bakulee nu fixee miidhaa kun jumaa kana nu haraaceetiin gattee nyaannee dhaabbadhaa gaafa asuman eegaa hin dhufaa. Regedi. Akkasii kaa jumma kanaan si jechuudha. Jumma kanaan si jechuudha naati keenya tokko si yaame. Waliin hojii gattaa duuba si hojii gatiin taa'u. Jumma si coreetiin gattiisanii ammaan tana dhaqqabu mayilee gaatanaa nyaachisaa ganaan waa dalagu ta'a ammaa xiyyaafuu jireenya kunnatti heete hodhamne jimaadhaati. Akkasitti naasiriin si laala gakkuteeti asiin gakkute. Gaddu olii jaamaa wajjin gatteessanii caadha hixanii. Maa ta'uu qabdu. Inda qabulaa hojjaa hojii tokko osoo oofadhaati. Akkasii shaf godhamee horii kanaaf waa laala. Shaf godha. Guyyaa guutuu Oromoo wal taa'e. Oromattiin olayaa buleessoo jireenyaa kana ta'eeti shaf gootan hojjaadhaati. Hojjaan illee mee laale yoo ariira qabaate gurraacha taachuu dhabdu gurraacha dhaabeen deemsa. Abbee nuti naasiru musan nu laale gaa ijoollumaa rooyya. Naasirii si laala ijoollee mee wajjin gatteessanii abba. Boo maaliif akka tura dhiiroo? Jala gaddeemeetti mee waan inni akka tureef gaafadhame. Duroomaan? Isaan garree? Isaan naasiroo na jiraati. Dalaga jiraanti Maal dalaganii? naasirri jana keessummaa nu dhufeeti. Dhiisiiti beeknuti jara kana gatteessite keessummaa kana naasirraa godha. Mee abbaan ije Kun maal dalagaa? yeroon tun yeroo dalagaati. Mee xiqqishoo dhaabbanna gaayii jiruun tun qoonqoodha. Beetaa bakuleen kanaan nu jiraachisa malee Naasirki wanni kun amma nun dhaqabdu jimaa taatuun bitamu. naasirki jana Bunaa taatu maan qabu. Mee bakulee kana murraa anis saara fideetiin dhaabaan qasuun mamuri. akkasii gaa. Saaraan fide Mee gamana. jira keenya dhaabbadha bakulee nyaa qaaleeti mee dhaabbadhu. Dhaabbadhu mee. Waay. Boo dhaabbataan isin bira taa'e. Naasirki ija fidii hanqa kana keessa suuf. Mee dhaabbayaa keessummaa laali. Keessa suuf nyaata. Jireenya meelaa. Waa jireenya maal boo? Keessa suuf keessa suuf. Keessa suuf hanqa kana dhaabamee walumaan gacheenya. Mee dhaabbaa isinii yaaboo. Naasirki ija qonkoo akkatti hamtuu ni beekta. Yaaboo. Aboo hiraarun maal ishee yaa ta'e maal ituma hin asirri fasaa hin baadiyyaa. Jireenya Itoophiyaati. Jireenya Jireenya Itoophiyaati. Itoophiyaati. Suudii yaa naman dhiisanii. Suudiittiin deema jeetiin ijoollee kana dhiisee
Akkas nama gooti. Suudiin nama qaqqalti jaanii firaa dhiise. Amma numa jalaa utuu bare Haapha goliin gattee nyaate. Mee walumaan gattee nyamee bakulee kana daagaa kana murreeti. Murree tan kasala. Dhaabna. Dhaabne goliin gattee nyaa. Naasir kiyya meeddee kee keessa sooqe. aboo Mee keessa sussuuynu malee hin taane bar. Bareedaa jechuudha amma inni kun. waay dur hin jiru oo akkanaa kun ka. Kun amma bareedaadha. Boshoqqeen inni jira. Boshoqqee yaanii diimaan Jaza tokko. kafalii jira. Guddaan tokko jira inni suni qooqaadha. Kun maal jedhanii namni? Amma kunis adiidha yaamiin bakulee adiidha laa. Maaliif daa? Eh. Maaliif daa inni? Inni moo numa nyaatti ijoolleen inni feeti. Ah, Hoggaa lafaa qotanii numa qoqqoromsanii mi'aawaasi. waay. Dawaadhaaf nyaatamu qonkuma zaayira. Oonkuma lakki. Laal jimaa taatu abbaa biyya. Hin bitamu laa. Jimaan akkuma dhaabbata. Bunni ni hin dhalu. Waay. Magaalaa baafnu hin bitamu. Namoota dhugufaatu gurguratee Isin jalaa kaafuu deemtanii? jalumaa kaafu jira. Jalaanni tolchinaa bunni jalaa kaafuu